Marta Teresa la lighter. Yeah. Nabila trash. Nabila نجت والله. سينكاوت ما دفي. يمدي. نبيلة. يا ما أفسك أبوك أبدا. أبدي. سيكا بس هادي نبيلة Kakak kamu tiada gizi سي أجرسي سانشي نبيلة إيدا ريفنس سي ما شاء الله كان وجدت نبيلة عيد مبارك جد مي عيد مبارك جد نبيلة السلام عليكم هاي السلام عليكم وعليكم السلام دين بقى باي السلام عليكم يا ماما نبيلة هاي جد السلام عليكم عيد مبارك صوت بابا دائما راغب يبدي سامو كان قبتي بجرا نبيلة نين كفته وسو بولي سبر دقودم تلكنو سامه ما حسين كفته وسو بابي وجه بابي كونو سايكل فاجرا يسافانا صوفي دمسكينا سراغد بوجته سيقبنه inni moja la fufa jalli qabatu fi dide saame qatti fudhate kasala qabsiisuuf ma gamman diimanne laal kasali kan kee nu idaala kanaan dabarsaa jirra guys ganama sa'a 7tti osoo salaanne deebine Leeman makina lallat garana wala tay nabila qoy nan kun akkana fiiji mana baanan dandeessiftu amma baba irraa qabiin yonna saayikil irraa qabi oo ya ka jaiba video wallahi kufte durattu akka badaa qamisi kana idaaf bitamee fi garuu isin daaraa isa baastee jirti jaaketti gubbaarraa irraa jalaa baasnee kenne kan trash nyaata mamaa shi in kufta koot amma laala amma asii gad buutu kufte duratti abbaan wallahi nambisee abdi masha Allah allu wanti akkana ta'eef beektani Allah alqimamii gosa meeqa itti godhe walitti godhe akka yoo mi'aawutu waddame yoo gahe saniif akkana halluun isaa akka wayii jiru waan saniif malee normaalii foon diimaadha saniif akkana jira sana bila fachi keessa galchane no jeeqnaaniin Nabila trash. Nabila ari situfe. 3, 2, 1.
halluu isaa jijjiireera. Baabaa kun maaliin? Foon maal ta'u? Si gubaa? Foon waddii jedhama ishee. Hayyee jedhi. Yaa diimatee fi jira amma agartanii maashaallah. Yaa baasi kaga'e bakka. Saaniin kun garuu feekiidha gubatuun oolabdi. Irruma kaa'imee laallaa iyyuu lamaami. Gadi qabi ka. Gara lafaa gadi qabi. Gahee jira gahee irraa yaasaa jira. Si gubee as kennadhu. Yaa ibiddi akka badaa haayidha garuu. Maashaallah ishee tallee hin qabna boqqolloon hin jira. Anu bira bar wan biyyaa yaaduun maal hin jiru takka. Mees qabu. Maashaallah agartanii. Kamanatti yommuu qopheessanii idoonti jedhan san irraa kaalaa kana nama gammachiisaa gargaaru. Manatti akkasitti as gabbaatee akkana enjoy godhaa qilleensa fudhataa. Nabila maal inni? Nabila. Trash god. Yaa gahee baas bakka ibiddi paawurii isaa. Ibidda kana amma bishaan itti naquu malee waan bira. Qilleensi illee amma galgalaa yaa jira maashaallah. Chef mee gadi qabi. Nakkana kunoo akkana qopheessan. Eegalee Nabilaan osoo agartanii akkamii akka isiin teettee foon jala gadi. Inni guba jedhee lafa kaayee oo'aa waan ta'eef laala argitanii akkana diriirfattee jala gateettee. Teessoo fiddaa qoy. Hin dandeettu baabiyye. Asheeta. Ajaa'iba. Noo dhiisati hin dandeettumma. Sadii isin hin ga'u? Guys, asuma itti alumatti ofirraa eegalle. Akkasa achi siqasumatti natti hin beesu. Mee baaba. Hin abaabiilee na uffata idaa ofirraa baasee. Waan ajaa'ibaa. Lafa sa'aatii tokko walakkaa deeme. Dhiiduma kana jedhee bitee. Wallaahi foon ajaa'ibaa foon addaa. Yaa yuune yeroo iidaa ayyaana akkana otoo waddanneen dhiisu garuu wanna kaawwan illee bas ima qopheessina garuu immoo wanti akkana qopheessina galgala yeroo akkana kun ammastii sa'aan kun sa'a magriibni ga'u hedduu. Namatti tola paarkii fa'aa osoo deemanii. Achi tolfatanii. Isanii boqqolloo waan inni godhee gubee wallaahi gubee ibidda itti guddisee oobariidha ibidda akka badaa. Gubee balleessee kaamisa. Ani biraa deeme ofii ilaaluuti. No isumatu gubee. Nama kan akkamiin nyaanna?